Ammas oduma waraana kaaba Itoophiyaatiin waraanni kutaa kaaba biyyattiitti adeemsifamaa ture Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti eegaa araaraan raawwatame booda carraan Oromiyaa ammoo maalirratti kufa kajoof abboomaa qaasoodhaa gabaasa bal'aa isinii qindeesseeti jira. Lolli Kaaba Biyyattii Waggaa lama fixe Araaraan Afriikaa kibbaatti erga xumuramee Nageenya Oromiyaaf Abdiin maaltu jira. Oromiyaan gara fuula duraatti maal abdatti? Biyya jechuun uummata yookiin lammii walqixatee kan qabdu mootummaa keessaa fi alaatiin beekamtii kan qabdu lafa daangaam ofii kan qabduu fi birmadummaa kan qabdu biyya jechuun ni danda'ama. Kun ammoo saayinsii lafa jiruudha. Akka biyyaam sirna federaalizimiin bultuutti yoo ilaalame ammoo mootummaan federaalaa hariiroo naannolee waliin qabu laafachaa fi adda citaa deemuun biyyattiin gara diigumsaatti geessuuti mala. Erga waraanni Itoophiyaa gama kaaba biyyattii keessatti mudate asammam hariiroon mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay adda citeem sodaan olaalaan mudate kan turedha. Kunis naannoo Tigraay qaamolee mootummaa federaalaa sadan seera baastuu, seera hiiktuu yookiin ammoo mana murtii fi raawwachiiftuu keessaa bakka bu'iinsaa dhabuun naannicha adda bahiim akka biyyaatti yookiin de facto statein bulaa turuu isaatiin cinatti wal waraansi yaaddoom gama biraam uume kan turedha. Tattaaffii gamtaa Afrikaatii fi qaamolee idil addunyaa garaagaraatiin wal waraansi kaaba Itoophiyaa dhaabbatee qaamolee lamaan waliigaltee irra ga'uudhaan oduu naagaam Afrikaa kibbaa irraa erga dhagahamee booda namootni garaagaraas miira isaanii ibsachaati jiru. Gama mootummaatiinis fedhiin sirrii jiraatee marii bilisa ta'e godhamee qooda fudhattootiin wal hubannaa irra ga'uudhaan harki duraam lolaaf walitti qophaa'ee badii amma ga'e kana duubatti deebisuudhaan araara buusaniitti jiru. Gama Oromiyaatiin bakkeewwan garaagaraatti lolli humnooti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoodhaan kan mootummaan shanii jedhee waamu gidduutti adeemaa jiraachuun yaaddoo nageenya biyyattii hammeessee haadha hiyyeessaa boochisaa ilma hiyyeessaa qeessaa irraati godaansaati jira. Kumaam kaabatti nageenyaa fi walgaanii fala fidan godinaalee Wallaggaa, godinaalee Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa akkasumas kibba Oromiyaatti nagaa fiduudhaaf walgaanii mari'atanii fala fiduun gaddaddoo uummatni keessa jiru keessaa baasuun furmaata waraadha. Kan ammoo hayyootiin garaagaraam irra deddeebiidhaan dubbataati jiru. Battaluma nageenya Afrikaa kibbaa irratti dhagahame ammoo xiinxaltootii fi hayyootiin adda addaa Oromiyaadhaaf nageenyi ni barbaachisa jechuudhaan barruu miidiyaa hawaasaa isaanii irratti katabaniiti jiru. Gameessi siyaasaa fi qondaallim koree hojii raawwachiiftuu KFO'dha. Jawaar Mohaammed akkas jechuudhaan katabe. Oduun jajjabeeffamuu qabu Afrikaa kibbaa irraa dhagahameeti jira. Qaamoleen martii fi qooda fudhattootiin waliigaltee kanaan saffisaan hojiirra oolchuu qabus jedhee erga dhaameetii booda tattaaffii nagaa argamsiisu kun kutaalee biyyattii biroottis haa babal'atu jechuudhaan isee gorsa. Keessumaa Oromiyaatti walitti bu'iinsi mariidhaan furmaata argachuu qaba jechuudhaan isee ibsa. Gama biraatiin gaazexeessaa fi barreessaan Lalisaandris akkas jedha. Sadaasa lama bara 2020 addeessaa halkaniitiin abiddichi bobeessuu fi qoraanii fi naafxaam itti guuruun eegalame. Sadaasa lama bara 2022 har'aatti ammoo abiddi waggaa lamaaf boba'ee isa jiru nama baay'ee diigee lubbuu dargaggoota hedduu bilaashomsee fi biyyaa fi sanyii gube sana dhaamsuudhaaf bishaanitti naquudhaaf walii galan. Dhugamatti nagaan wanti caaleen jiru. Naga keessaa bilisummaatu jira. Naga keessaa gammachuu lubbuu safeeffachuutu jira. Yoom waraqaa qofarratti hin hafute biyya kanaaf wanti gaariin naga caalee hin jiru. Arrabni warra kaabaatiif araara dubbate qubni nagaaf mallatteessu kun dhimma Oromiyaa keessaatiifis akka hojjetu nan abdanna jedhee barruu isaa goolaba. Rogeessi miidiyaa Yaayyaa Bashir Battaluma waliigaltee sana dhaga'een akkas jedhe. Itoophiyaa keessatti nagaan galma ga'uu hin danda'u yoo gareem hundaam of keessatti hammati malee jechuudhaan kataba. Dabalataanis hawaasni addunyaadhaan akkasumas carraaqqiin gamtaa Afrikaa bu'aa kan qabaatu humnooti waraanaa Oromiyaatti argamanis gara waliigaltee kanaatti affeeranii yoo fidan qofaadha jechuudhaanis qoode. Egaa bakkeewwan waraanaa bilisummaa Oromoodhaan kan mootummaan abaa'oo shanee jedhamu waamu keessaa socho'an godinaalee Wallagga Baastee, Wallagga Lixaa, Qellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Gujii akkasumas Boorana keessatti nageenyi waaraan yoom dhufa kan jedhamu gaafii fi dheebuu nagaa uummataa rakkoo sanaatti dhandhamaa jiraatutu beekama. Kanas ta'esan akkuma hawaasni kunii fi ogeeyyiin miidiyaalee garaagaraa yaada isaanii qoodataa jiran bakkeewwan waraanni kunii fi rakkoon gaagama garaagaraa mudataa jirutti qaamoleen martinuu wal arganiin furmaata waaraa fiduun biyya kanaafis egeree Oromiyaatiif barbaachisaadha. Kan ammoo hayyootiin irra deddeebiidhaan dubbachaati jiru.